ilmaan Oromoo qaqqaalii daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo yoo iyya babbaaroo isiniin jenna gurbattii tan ala darbamee ilma haadha jala dhufte tan warra haadha jala dhufteetiin maqaa Oromootiin warra fitutanni funyaanirra janni ala darbilaw jala dabarsee jira daalattii tan ammarraa deebitee wanaan jechuu hin dandeettu. Sagantaan kiyyarraa Fayyisaa Leellisaa miilli sammuu ta'uu hin danda'u siin jenna jalqaba duraan dursinee. Miilli sammuu ta'uu hin danda'u siin jenna jalqaba jechuun deebiin kiyya tokko kan akkasii deebisu. Lammaffarratti dhaamsa ati diyaaspooraa dhaamtee fi dhaamsa ati qeerroo dhaamtee fi dhaamsa ati waraana adda bilisummaa Oromoo dhaamtee fi waraana ati irratti hirmaatte irratti akka qeerrootti bakka bu'ee akka diyaaspooraatti illee bakka bu'ee deebisii deebisuuf dhufee jira. Attan akka waraana adda bilisummaa Oromootitti jechuudha. Sa'atii deebisii deebisuun qabu waan ta'eef waraanni adda bilisummaa Oromoo woboon sa'atii deebisii deebisu waan hin qabneef marroon deebii gizee sii deebisu waan hin qabneef jajjabeen deebii gizee sii deebisu waan hin qabneef anatu deebisii deebisa jechuudha Fayyisaadhaaf. Waraana ati irratti hirmaatte maali waraana ati geggeessite nama meeqa ajjeefte nama meeqa boojite magaalaa kam qabatte magaalaa kamii baate mooreeffa namaa laakkooftee deebite. Kana wal qabannee asumaan uummata keenya daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo warroota yeroo maran hordoftan sagantaa oduu osoo hin taane Fayyisaa Leellisaa ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee diyaaspooraa Oromootii fi akkasuma qeerroo biyya keessa jiruuf ergaa isinii dabarsee jira. Qeerroo biyya keessa jiru jechuudha ergaan inni isinii dabarsee yoo dhiira taatan yoo onnee qabaattan yoo nama taatan marroon isin bira jira wajjin seenaa qabsaa isiniin jedhe 100% dhugaadha. Kanarratti si deeggara. Jecha tan irratti Fayyisaa Leellisaa. Nuti wabii seenaa faa kaleessa jechaanii turre kanuma. Obsaa Abdiisaa Finfinnee keessa ka jiru kanuma jechaanii jiran har'as. Heydar bilisummaa kanuma jechaanii jiraati. Jechi ati jette dhibbaan dhibba si deeggara. Waa'ee qeerroo biyya keessaa irratti jechuudha. Haasaa waan oduudhaan wanni fiduu dandeessan hin jiru yoo hidhamtan malee yoo ajjeefamtan malee warra biyya keessa jiruun jechuusan laayikii sii kennee jira. Dubbii sirrii dubbatte. Sababiin isaa biyya keessa ta'anii qabsoon hin jiru. Yookaan akka mootummaan sun beekutti qabsaa'u yookaan callisanii taa'u. Sigalee yookaan akka keetii kanatti abbichuu jechuu. Tana lamaan adda baafatee beekuu qaba qeerroon Oromiyaa keessa jiru. Yookaan abbichuu jechuu yookaan akka marroo qabsaa'u yookaan callisuu yookaan mana hidhaa deemu. Tana si deeggaraan haasawaa wanni fiddan hin jiru jette dhugaadha. Ana osoo biyya keessa jiraadhee sakandii takka Facebook irraan taa'u sakandii takka dhugaa siif balaa sakandii takka maaliif jennaan Facebook irra taa'ee mootummaa kana qeeqee kan jiraannes waan beekuuf afaan inni beekuun deebii isaa deebisaa hojii jiraadha malee abadan sitti mara jala sararee daqiiqaa takka laayivii seenee abiyyi irratti hin dubbadhu Finfinnee keessa seenee Oromiyaa keessa taa'ee jechuudha sakandii takka Ustaaz Kamaal Heboo wajjin yoo xiqqaate isa wajjin qabsoo geggeessa malee wallaahi akka ammesin Oromiyaa keessa taa'anii gootan kanan godhan. Akka dhuunfaa kootiititti jechi Fayyisaa Leellisaa jedhe parsantii dhibbaan dhibba sirriidha. Waa'ee qeerroo biyya keessaa irratti deebii sirrii isinii deebise ergaa gahaa isinii dabarse yoo hojiitti hiitan jechuudha. Maal isiniin jedhe haasa'ini bu'aan qabu isiniin jedhe. Abiyyi qeequun bu'aan qabu isiniin jedhe. Yoo qabsoo barbaaddanii karaan abiyyi isiniin ta'in marroon akka kaleessaa eltiraan jiru isin jedhe Fayyisaa Leellisaa. Marroon akka kaleessaa eltiraan jiru. Dhiira taatu dhaqii marroo dabalamii qabsaa isin jedhe wanni ati Finfinnee keessa teettee laayivii seentee dhiirummaa nutti argisiiftuuf hin jiru. Carraan kee mana hidhaa waan ta'eef nuti kana kaleessa illee sitti himaa turre xilaanni keessan illee isinitti himee jira jechuudha. Fayyisaa nama xilaata keessanii. Xilaanni keessan isinitti himeera. Nuti kana caala isinitti himnu jechuudha. Kanaaf qeerroo biyyaatiif jechi Fayyisaan isiniin jedhe jecha sirriiti. Yoo qabsootti jiraattan akka waraanni adda bilisummaa Oromoo qabsaa'aa jirutti marroo wajjin qabsoo qabsaa'u. Yoo qabsootti hin jiraanne ammoo callistanii tumaan akka nama nagayaa jiraachuu yookaan ammoo gad baatanii mootummaa kana qeexanii amma wabii seenaa mucaa sabboonaa san qabsaa'aa Oromooti sabboonummaa ni qaba garuu akka itti Oromoon qabsaa'utti qabsaa'e jennee ni dide maal godhe mootummaan Adaamaa keessatti qabee luka isaa tana jala qaqqabanii dullaadhaan miila isaa caccabsanii rifeensa isaa hedhee isin beeytan san akkanatti mullaaciidhaan machal irraa godhanii wabii seenaa jechuudha goofara isaa san qululluu isin beeytan killa kanatti deebisanii mana hidhaatii ol darban jechuudha. Ammaa jechaanii ture kaleessa simbaasu
Jawaar fa adda balamuudhaaf hin qabsaa'inaa. Baqqalaaf adda balamuudhaaf hin qabsaa'inaa. Yoo dandeessan jara baasuuf qabsaa'a jenneen isin kadhachaa turre. Ijoollee Oromoo biyya keessa jirtan jechuudha. Warra kana sirna duula Minilikiin fudhannu warri jettanii falmitan wareegaman taaneen kafalinaa. Biyaansi Jawaaritti hin dabalaminaa marroo dabalamaa inni ergaa isinii dabarsaa turre. Namni Jawaaritti dabalame Oromoodhaaf bu'aa buusuu hin danda'u. Maal jennaan Jawaar kuni hayyuu nu fayyade. Kakaleessa Oromoo tokkummaa uume oppodiyoo aangootti fidetuyyuu har'a mana hidhaa keessa ta'a namni maqaa Jawaar kaasu hin jiru. Namni maqaa Baqqalaa kaasu hin jiru. Namni maqaa hidhamtoota siyaasaa kaasu hin jiru. Kuni maalirraa madda beektu? Oromoon yoo nu dhaamsa dabarsinuuf hin dhagaa. Ani kaleessa wanni isiniin jechaa ture Jawaaritti dabalamuun furmaata qabsootii miti. Baqqalaa Garbaatitti dabalamuun furmaata qabsootii miti. Yaa wabii seenaa na dhagayi. Yaa obsa abdiisaa na dhagayi. Har'a namni Finfinnee keessa taa'ee Abiyyi irratti barreessu tokko obsa abdiisaati. Mucaa dheengadda hidhamee bahe jechuudha. Atis carraan kee carrama wabii seenaa kana obsa abdiisaa. Sabboonummaa ati qabdu hin beeyna. Garuu hooma takka nuu godhuu hin dandeessu dhugaa siif hima. Carraan takkattiin ati qabdu bakka kaleessa baate sanitti deebuu yoo ta'e malee bilisummaa nuu fiduu hin dandeessu. Qabsoo kee dhiisii miti. Karaa itti qabsooftuun qabsaa'e wareegama ati saba kanaa kafalaa jirtuun beeyna. Nam tokko barreeffama ati barreessitu san Finfinnee keessa taa'ee barreessuu miti. Barreeffama ati barreessituuf kasi jala muddamu jira. Kanan beeyna nu martu. Garuu ati wareegama kafaluuf qopheessite. Oromoodhaaf wareegamuuf qopheessite. Maaf Finfinnee keessa teettee wareegama kafalta? Goddanyaa kee kaleessa sibiraa fuudhan waan isa mudate garte. Wabii seenaa tumanii caccabsanii rifeensa isaa san irraa haadanii Adaamaa mana hidhaa keessa ol darbanii itti dhiisan. Har'a Fayyisaan Leellisaa dhufee akkas isiniin jedhe jechuudha. Argite jecha inni isiniin jedhe dhageeffattanii jirtan jedhee yaada. Yoo nama taatan yookaan marroo dabalamu oduun feesbuukaan ooftanii tare jedhe hojiidhaan gisee agarsiisanii isiniin jedhe jechuudha. Hojiidhaan yeroo argisiisanii jedhe. Warri immoo jara kana bobbaasan immoo jaruma kanadha. Kanarratti waan hin jettu. Dhageeffadhaamee waan inni haasa'e. Ani kaaka kootti. Lamanan suufanii ittidhaan jaartiin shittootte jawaabaate shittootte tokkicha nama biraa kuufatanitti ishiis kuufatanii biraa kuufanna anshii fooliin gaarii ta'e chee gochuudhaaf masitti deebi'uudhaaf eegoo ishii kana naanna'ee lamanan suufanii ittidhaan ani akka kootti lamana waraanan jechuun hin barbaada jara kanaan. Amma na boodan dhalanne ati fakkaata baay'een isaanii ijoollee xixiqqoo illee booda kiyya dhalatan malee warra gurguddaan qaama kana geggeessanii kuni na boodan dhalanne na dura jiranii umurii isaanii. Kan na dura jiru na re'aa keessa jira kan na boodas turu baay'ata. Beeknes. Kan na boodas immoo yoo baay'ate rakkina jara kanaa namni wallaalee hin jiru. Bineensa gowwaa boolla tokkotti sagal waraanuudhaan kan wanti dhufuu jechaadha. Ijoolleen bakka isheen dogoggorte isaan hoo qabanne finde si'a ofii fuudha dabdura jedhu kun lola irratti maaloo hin beekne namni jedha kun hoggaa 27 maaltu dhufe ani maalan godharii odoo gaafa sana akkanaa jiraate ani hin deemu. Kanaaf namuma maal baasanii dhama raasanii kanaan dura nama kanarraa maal argatte titiisa irra damma eegda hin eegdu titiisa dhibee fiddi bakka titiisa ooltu. Bakka titiisa ooltu oolan jarri keenya. Kanaafuu dhiisanii abaalii akkasii jechuun ni barbaada. Koo danda'e immoo sana baasa jedhe itti adeemu. Yoo sana baasa jedhe na baasa karaan ijoolleen kun na baasa hoo jedhanitti deeme isaa baasu nuti immoo karaa nuu ta'uu falmanna wanta kun ergaadhaan of barbaada jara kana. Yookaan immoo diyaaspoora biyya alaa jiruu fi namoota biyya keessaa namoota kana deeggaruudhaan hin ta'u. Nama fakkeenyaaf Dooktar Abiy nan deeggara. Waan hojiin inni hojjetu waan itti amaneef ana oduudhaan miti yoo ta'e qaama bira dhaqeen beeka sirriitti bal'inaan gadi fageenyaaf ejjennoo sabboonummaa isaa walitti daamne sabboonummaa inni qabu qabuuti sama qaballeessan kana ilaalee kanaafan dhaqee wajjin duuluu dhaqeen amma namni shanee deeggaru as taa'ee oduun odoon ta'e yoo barbaade kun qaba miti seerri bosonaa haaludha. Nama waggaami odeessuun faayidaa hin qabu. Isaanii gargaara kana dabarsa. Wanti nama wal nyaachisu sooshaal miidiyaa feesbuukii. Amma dhaamsi inni isinii dhaame dhageeffattanii jirtan.
jarri tuni dadhabduun inni jedhe waraana adda bilisummaa Oromooti. Jarri tun ufiifuu dadhabduudha. Juntaafis bu'aan qabdu jedhe kun ijoollee waraana adda bilisummaa Oromootiin jechaa jira. Bu'aan qabdu tunniin dadhabduun ufiiyyuu bu'aan qabdu. Jara kana dadhabduun inni jedhu woboodha. Ta woboo itti dhufa. Garuu qeerroodhaaf isinillee waan fayyisaan jedhe isinitti himaa jiraan. Ufii kiyyarraa waan falaasafu nu jecha namaatiin deebii damaa deebisna malee lafaa ol kaanee nama tokko waa jennu. Fayyisaan ka jechaa jiru Abiyyi deeggaraa jedhe. Sabboonummaa Abiyyi Oromoo hunda osoo walitti camallaqanii hin ta'u jechaa jira. Inni amma Abiyyi malee isa biratti Oromoo sabboonaan qabu. Daawud Ibsaa sabboonaa miti. Profeesar Maraaraan Guddinaa sabboonaa miti. Jawaar Muhammad sabboonaa miti. Hacaaluun sabboonaa miti. Baqqalaan sabboonaa miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sabboonaa miti. Abiyyi kanatuyyuu fayyisaadhaaf sabboonaan eega lafa isaa kenne. Eega makiinaa isaa kenne. Eega kondominiyeemii itti qoode. Eega dachii hektaaraan itti kennee akka barbaadde keessa gangaladhu yoo barbaadde mana irra ijaaradhu yoo barbaadde keessa istaadiyoomii godhi keessa gulufi jedhee lafa ciree eega itti kenne. Sabboonaa Abiyyiin walitti dammaramnee Oromoon hundi sabboonummaa Abiyyiin qabnu nuun jaa jechuudha. Maaltu kana isa jechisiisa? Birrii funyaan dhufe. Mallaqatu ija isaa kana cufe. Warra biyya alaa taa'uun ammoo feesbuukaan uummata walii kakkaaftanii jeequmsa gootanii jaa. Inni ilmaan hiyyeessaa galgalaa ganama guuree Abiyyiin lolatti oofumaa waan dubbatin. Sun garaa isa nyaanne nuyi uummata keenyaa sagalee ta'uu hayyoota keenyaa sagalee ta'uun badaa nu godhuu barbaadaa jechuudha. Warra biyya keessa jirtan fayyisaan kan isiniin jedhe oduun bu'aan qabu jedhe. Dhuga. Kana isinitti himeeraan waan fayyisaan isiniin jedhe isinii hime malee ufii kiyyaa isiniin jechaa hin jiru. Oduu dhiisanii har'a marroon as jira. Shanee yoo kadee garan taatee fudhatan. Dhaqanii wajji qabsaa'uudha malee inuma odeessuu jedhe. Kun dhugaadha ka. Nuti akkas jenneen nu dhaga'uu dida. Yaa irra deebi'ee isinitti himeera deeggartoonni Abiyyi Ahmad. Fayyisaan leellisa isinitti hime ka isaa dhageettu xayyib kiyya dhaga'uu diddan. Namni niyyaa marroo deeggaruu qabdu qabsaa'e ka'i. Saniin gara kaanitti carraan kee hidhamuu dhiitamuu kabalamuu miidhaa garaagaraa sirra ga'u ajjeefamu. Kunis bira taa'ee osoo kana siin jedhu ani yoo siyaasa ofadhaaf jedhee jarri kuni Abiyyi malee namni hin jiru jedhan. Fayyisaan leellisaa amma maaltu kana isa haasofsiisa? Makiinaa itti kennan, dachii itti kennanii dachiin inni har'a qabu nama meeqa horatti dachiin Abiyyi nama fayyisaadha kenne. Nama meeqa horatti hiyyeessa meeqatu mana irra ijaarachuu danda'a lafa fayyisaan leellisaa Abiyyi irraa fudhatee ittiin ilmaan hiyyeessaa fixuudhaaf akkana godhatu kun lafa meeqa? Isinii galee kanaafi uummanni keenya uummanni Oromoo waan isiniin jedhamu dhageeffadha. Maaf nu tuffatanii illee ilaaluu isinirra jira. Sabboonummaa Abiyyi nuti agarre fayyisaan arge. Maaliif arga? Yoo Abiyyi argu lafa isaa san arga. Yoo Abiyyi argu makiinaa arga. Yoo Abiyyi argu mana arga. Yoo Abiyyi argu kondominiyeemii arga. Kanaafuu Abiyyiin isa bira sabboonaan Abiyyi caala hin jiru jechuudha. Fayyisaa leellisaa biratti. Isinii gala isinitti himne fayyisaan kaleessa rakkinnaa fiigaa ture. Rakkina keessa Abiyyiin baasee lafa itti kennee mana itti kenneennaan har'a nama ta'ee nama waaxiin xallu ta'uu barbaada. Gurbaan kaleessa rakkinnaa fiigaa ture jechuudha. Abbaa lafaa godhee Abiyyiin Ahmad, abbaa qabeenyaa isa godhee, abbaa dachii isa godhee har'a isa santuuyyuu Abiyyi Ahmad malee Oromoo keessa sabboonaan hin jiru bakka takkatti eda'amnee sabboonummaa Abiyyiin qabu hin qabnu jedha. Namni na duuba argitan kun maaliif hidhame? Oromummaa isaatiif hidhame. Jawaar Tigraay deeggareetii miti ka hidhame. Baqqalaan Tigraay deeggareetii miti. Daawud Ibsaa Tigraay deeggareetii miti. Jaal Abdiin Raggaasaa Tigraay deeggareetii miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Tigraay deeggareetii miti. Sabboonummaa Oromummaa isaaniitiif jecha mana hidhaatitti guuramanii dararamaa jiran. Fayyisaan leellisaa waa'ee Jawaar kaasuu hin danda'u. Hacaaluun du'eemi. Hacaaluu ka du'e. Ka jiru maqaan kaasan. Isaan tokkochi isaan argan Abiyyi lafa isaanii kenne, Abiyyi mana isaanii kenne, Abiyyi makiinaa isaanii kenne, Abiyyi dachii isaanii kenneen alatti shahaadaallee waan bireen hin qabattu jechuudha warri akka fayyisaa leellisaa kun jechuudha. Kanaaf jarana warri biyya keessa jirtan jecha gurbaan kun isiniin jedhe xiiqeffadhaatuyyuu gadi baya. Dhugaa isinitti himaan xiiqeffadhaa iyyuu xiiqeffadhaa namni isiniin jedhu kanaayyuu sheemii waan jedhu haa jiraatu. Ustaaz Kamaal Heboo bakka taa'u dhabeetii miti waan irra buluu dhabeetii miti gubateeti hayyuu kiyya mana hidhaa jiru taa'ee ilaalu gabrummaan maana dhaalti. Ana ilma Waaqoo guutuu, ana ilma Jaarraa Abbaa Gadaa, ana ilma Taaddasaa Birruu, ana ilma Elemoo Qilxuu jedhee gadi bahee falmachaa jira. Ijoolleen lafaa dhufaan gulufee qabuu danda'u, utaalee irraan bu'uu danda'u. Namicha kana keessa teettanii warri lafa fudhate, warri makiinaa fudhate bifa kanaa yoo isin qeequ baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf warri lafa Abiyyi Ahmad guurate ilmaan Oromoo irratti ashoofaa jira jechuudha. Kana deebiin fayyisaan isiniin jedhe warri biyya keessa jirtan yoo dandeessan kanarraa baradhaa yoo dadhabdan ammoo ani kana caala waan isiniin jedhu hin qabu jechuudha. Jechi inni jedhe jecha sirriidha. Qabsotti yoo jiraatan mootummaa mariidhaan waan takka hin dubbanne yaada kee ibsachuu hin dandeenye waan tokko mirga kee gaafachuu hin dandeenye biratti karaa mootummaan suni falmuun falmatta malee karaa Oromoon falmatee bu'aa argatuun falmatta malee hidhamuun sirraa dirqamaa miti. Amma wabii seenaa
sabboonummaa isaatii fidame sabboonaadha. Garuu gara itti bu'aa sii qabuun qabsaa jenneeni nu jalaa dhaga'uu didanii har'a carraan isaa carraa jawaarfaa ta'ee mana hidhaa seenee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee diiyaasporaallee ergaa dabarsee jira. Waraana adda bilisummaa Oromootiifis ergaa dabarsee jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo Tigraayiif homaan gootu ABO'n dadhabduudha. Jarri kuni bututtuudha. Waggaa 27 qabsoo gaggeessaa turre keessatti bu'aa takkaayyuu hin buufnee jedhe. Osoo yeroo san jarri jiraatanii maaf itti dabalamuu dhabee jedhe. Har'a ammoo deebisee waraana adda bilisummaa Oromoo tuffate. Tigraayiyyuu homaan godhanii jarri kun waan faayidaa hin qabneef jara kana uummata akka fidanii Tigraayiif bu'aayyuu hin qabu. Isa jedhu ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo tuffii jaraa bifa saniin dubbatee jechuudha. San ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jirtu waa fiddii fi waan fidduu argaatuma jirra. Akka isaan waa fidaa hin jirreef akka isaan waa fidaa jiran lafarratti nu argaa jirra. San hojiidhaani malee akka amma inni jedhe san afaaniini miti. Kana waa'ee ijoollee adda bilisummaa Oromoo irratti waa bu'aa buusaa jiranii fi bu'aa buusaa hin jiranii san Oromoon hin beeka. Qabsoon Oromoo maalitti akka jiruu fi woboon maal akka godhaa jiruu fi dadhabaa ta'uu fi cimaa ta'uu isaa Oromoonis hubatee jira. Abiyyiinis hubatee jira. Mataan isaa warri amma jecha kana jedhuun hubatanii jiran. Jarri kun dadhabaa moo laafaa ta'u addunyaatu irraa dubbachaa jira. Biyyoota guddatan irraa dubbachaa jira. Kana hojiin argisiisuu qabna jechuu kiyya. Ka ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromootis hojiin argisiisutu irra jira. Hagam jabummaa akka qabdanii fi hagam akka dandeettii qabdanii fi hagam warra isin tuffatu kanatti mul'attanii argisiisuu akka qabdan kun asumaan ergaa ijoollee waraana adda bilisummaa Oromootiif an dabarsu keessaa isa tokko jechuudha. Kabiraa akka diiyaasporaan lafa hin fudhanne akka kee Fayyisaa Leellisaa mana hin fudhanne qulfii hin fudhanne kondominiyeemii hin fudhanne tokko kana lammata ammoo nuti saba keenya hin gurgurru. Nuti Oromummaa waaqannu, nuti aadaa qabna, nuti safuu qabna, safuudhaan deemna. Diiyaasporaan Oromoo waan godhu hundaayyuu ni beeka. Waan godhu hundaayyuu osoo wanni fedhe galee duula Minilik hin deemnu nu sitti hima Fayyisaa Leellisaa abadan. Duula Minilik hin goonu nu. Kana jaalattee jibbitee Minilikii kaleessa uummata keenya irratti seenaa gurraacha galmeesse abadan isin wajjin duula Minilik hin goonu. Abiyyiin akka Oromootitti osoo dhaabate wajji dhaabbanna. Garuu duula inni godhaa jiru duula nugusoota wajjin goonu. Kana ati sii ta'ee jira. Sabboonummaan isaa ta'u uummata Oromoo hunda caalti jette karaa duwida lukkuu si haa godhu yoo si baaseef. Walii galatti nuti duula isin godhaa jirtan duula Minilik duula nugusoota kaleessa waggaa 150 uummata keenya caccabsanii abadan Oromoon takkan godhu. Warri biyya keessa jirus duula kana jaalateetii miti. Qotee bulaan wareegama kakafalaa jiru, sangaa kakafalaa jiru, re'ee kakafalaa jiru, hoolaa kakafalaa jiru, dirqamatu kafalchiisaa jira jechuudha. Sababii kanarraa kaka'ee jechi ati amma jette bakka hin qabu nu biratti. Diiyaaspooraa biratti bakka hin qabu. Nuti amma booda hiriira hundarratti namni kana godhaa jedhee diiyaaspooraa Oromootitti himuu danda'u tokkos hin jiru. Hin jiru. Maaliif nuti hayyoota keenyaa sagalee ta'uu, hayyoota keenyaa dubbachuu, hayyoota keenyaa iyyuu dirqama haga dandeenyeen iyyina. Akka isin lafa keessaniif jecha, makiinaa keessaniif jecha Oromoo wakkattanii Abiyyi malee namni hin biru jettan san hin fudhannu nuti. Nuti hin fudhannu san. Kanaaf diiyaasporaan waan godhu hundaayyuu hin beekaa. Si caalas beekaa. Kanaafuu waa'ee diiyaasporaa barumsan kennituu fi warra biyya keessa jiru ammoo kasi waliin taa'ee hidhatti guuraa jirtan sa warri biyya keessa jiru mala haalallatu of eeggannoodhaan osoo deemanii bareedaa jechuu barbaadeeti. Kabiraa ammoo Fayyisaan Leellisaa isa xumuraa irratti lola deemee jira Fayyisaan. Fayyisaan lola deemee jira. Lola xumuree deeme innis xaqlaay ministeerii ta'ee jechuu bar Jeneraal Fayyisaa Leellisaa. Guyyaa fedhe lola deemaa. Guyyaa fedhe Finfinnee taa'ee ibsa kenna. Yaa salaam yaa salaam. Amma lola deemteer taate dhuguma rabbi Fayyisaa. Mee dhuguma rabbiititti Fayyisaan Leellisaati amma deemtee waraana. Gowwaa akka keetii sobi obboleessu. Ani jalqabuma Italiifii jammaru miilli mataa ta'uu hin danda'u siin jee bar. Dhugaa siif hima Fayyisaa Leellisaa miilli mataa ta'uu hin danda'u. Ati fiigichaan alatti waa'ee siyaasaan beektu. Tokko lola hin deemne ati sababii isaa siif himaan. Yoo lolas deemte naannoo Amaaraa keessa dhayitee nama meeqa akka wareegame. Hassabdee sanuyyuu viidiyoo waraabbannee fotoolleen kaafannee harka qullaa kee ol deebitee kiiloomeetira 50 miilaan deemnee jette. Kun eessa raawwanne akkasii. Xaayib lola deemtee jirtaamaa deebite Finfinneetti. Maal xumurtanii deebite? Atillee xaqlaay ministeerii taate? Moo Jeneraal Baacaa Dabalee taate atis? Jeneraal Fayyisaa Leellisaa? Oda Jeneraal maali jantanniin? Jeneraalota moo akkamiiti? Nam tokko fuudhamee ilmaan hiyyeessaa takka maatii jalaa gadi baafnaan bilbila maatii isaanii dubbisuu hin dandeettu ijoolleen Oromoo. Xayyib si carraan kun maasiif kenname jechi. Mee naaf himi Fayyisaa. Deemtee jirta lola deemte Xayyib. Atillee piraayim ministeeriidha.
moo jeneraala waliigalaati baacaa dabaleeti moo maaliiti dirree waraanaa osoo hin dhaqin kijiba jaran isinitti maan ijoolleen oromoo warra maatii jalaa fuudhamtee dirree leenjii geeffamtee waraanarra hirmaachaa jirtu takkattiin isii namni maatii isiitti deebi'een jiru maatiin ijoollee ofiitii dawwalee haloo ilma kiyya kam jira mootummaa gaafatanii deebii dhaban kuni lola deeme jedhee kijiba isaa guyyaa takka dhaqee naannoo amaaraa keessa dhaqee oolee ol deebi'ee lola deeme sanumaayyuu deemne isinitti maan dasee sin dhayne kombolcha sin dhayne fayyisaa yooma dhaqeeyyuu zalaxii irraa osoo hin godhin makiina irraa osoo hin bu'in qaxxitaa achuma dhaqee deebi'een ala lola irratti hin hirmaanne osoo dhugaa waraana deemte galuu hin qabdu ture aga waraana san galmaan geetutti injifannoo osoo hin goolamne torbe matakka lolte mee jara nama akkanaa kanniintu nama sobuu deema kanatu waa'ee abiyyi irraa haasaa rabbii keessanii jedha kanatuyyuu waa'ee abiyyi ahmad dubbata kanatu waa'ee sabboonummaa oromoo dubbata mee wallaahi billaahi dhuguma naaf himaa isin yoo fayyisaa leellisaa waraana irra ka hirmaatu taate ijoollee keessan kamaatii keessan jalaa fuudhamanii deemaniif dawwaluu hin danda'ama miidiyaa irratti bayanii ibsa kennuu dhiisa miidiyaa irratti bayanii ani waraana akkana irra hirmaadhe magaalaa san qabadhe magaalaa kana qabadhe kijiba oofuu dhiisi fayyisaa leellisaa abatan hin afuufa siniin jaa hin afuufa safara waraanaan dhayne safara sobduu akkanaa tanniintu maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya fixa jechuudha. Diraamaa nurra dalagaa jiran diraamaa. Maaliif jennaan fayyisaan leellisa osoo lola deeme yookaan booji'ama yookaan hagarraatitti deebi'eeti miidiyaa irratti hin argamu ture. Nama kamtu waraana deemee miidiyaa irra bahee taa'aa jira. Yoo baacaa dabalee yookaan biraanuu juulaa ta'een alatti. Hattan jeneraaltichi Baalaa Kazaraa jedhaniini namicha Baalaa Kazaraa jedhee yuutuubiin Amaaraa ittiin caffaru tokko jaarsa Kazaraa sunuyyuu guyyaa takka ol deebi'ee miidiyaa irraa mul'anne. Ati tayyib sabbaa keetiitii dhuftee guyyaa takka deemtee waraana deemtee lammaffaa ibsa nuu kennite atillee abiyyi ahmad taate xaqlaa ministeerii fayyisaa muummicha ministeeraa siin jenna asillee tayyib moo baacaa dabalee siin jenna asillee eenyuun sobdaniti akkamitti kijiba kana qabu kijiba nama akkasii reeffita birija viidiyoo san irraa isinii muree bakkuma barbaachiftu isinii fide reeffa kana laakkoofnee leeffa kaan sareen nyaataa kaan maaltu nyaata jedha hin sobaabar sanumaayyuu hin kijiba dhugaa isinitti maan ijoollee waraana keessa deemte takkattiin agamma manatti hin deebine takkattiin asiin naannoo Affaar keessa ka jiru naannoo Amaaraa keessa ka jiru humna addaa naannoo Amaaraa kanatti tarakkabanii poolisiin Amaaraa yoo ijoolleen as deebitu duubaan ofii isaaniitti ijoollee teena lafarraa fixaa jiran ka ammoo danda'an waraana injifatanii waraana wajjin jiru kuni guyyaa takka lolee injifannoo deebi'ee dammaqaa naggaasaa waliin miidiyaa irratti ba'ee bilbila yaada kennadhaa fayyisaa kenna fayya jedhaniini achitti affeeran jechuudha. Fayyisaallee guyyaa takka lolee jeneraal Baacaa dabalee ta'eere. Wayii ashoofaa biyyi Itoophiyaa sunitti jirtu wallaahi nama dhiba. Biyyi sun keessatti qaldiin biyya san keessa jiru nama dhiba. Waan biyyi sun dalaydu ashoofaa hammana hin jedhamu. Inuma ashoofanii. Kun hammamee achi dhaqanii maal jedha tokko ka fayyisaa wajjin haasaa godhatee ragartanii karri hin jiru manni tokko balbalan qabu jedhan. Dhaqan kan naannoo Amaaraa deemanii gabaasaa jiru warra jeneraalota ka jeneraal Fayyisaa Leellisaati naannoo Amaaraa dhaqee gabaasaa jira jechuudha gabaasa ibsa kennaa jira maaliif karra waraanni Tigraay buqqifatee deeme himaa jira jechuudha akkasuma nama wareegame kana gabaasaa jira kaan sareen nyaataa kaan maaltu nyaataa reeffi karaa kana guute zalaxiin marti reeffaa makiinaa kana ka guggubate kijiba isaanii kararra deemanii satti jedhanii namichuma kaanu wayyaa kun dhugaa dubbata kun ka Fayyisaa wajjin maasaa godhaa jiru san maqaa isaallee hin beeku. Suni dhugaa dubbata maal jedha beektu ani kararraan gorre jedheen kararraa osoo maangoriin kombolchas dhaqee jira makiinaa kana ka gubate jedhe makiinaan ka Tigraay ka gubate makiinaa juntaa gubachuu eessa beeytanisin maqaa achirra jira juntaa jedhe tasaabiin gubatee jira jettan junta turra barreessee juntaa jedhee achirra jira ufii keessanii irra barreessitan kuni marti qabeenya mootummaati ka barbadaa'e isin ammoo kararra deemtanii qabeenya mootummaa ka gubate dhugaan hin himtan uummata hiyyeessa lolatti oofuudhaaf dirree waraanaa deemee dhufee jedha Fayyisaa Leellisaa dhugaa siif himaati guyyaa takka xiyyiitii takka dhukaasteen beeytu guyyaa takka hin kijibin dhugaa jirtu lafa kaayibee nama meeqa ajjeefte ta'i mee nama meeqa ajjeefte loltee galte ta'i akkamii galte ishii jeneraala kan wajji lolte kallattii kamiin lolte injifannoo maal galmeessite maaf Finfinnee deebitee ta'i qabsoon kee galma ga'ee jira xumurtee jirta. Waraanni jalqabdaneessa jiraarra Laallibalaa qabate Gaashinaa qabate dasee qabachuuf deemaa jira. Ati maaltuyyuu Finfinnee si deebisee ibsa si kennisiisere eega dhiira taate nu tuffatta ijoollee Oromoo nu tuffatta tayyib ati jegnaadha jegnummaa keetiin eega gadi baate maaltu guluu fi Finfinnee deebisiin jedhe Abiyyiin mi'a deebi'u xaqlaa ministeeriidha inni rakkoon qabu isa irra laallu yuume ati maa deebite
maa deebite ijoolleen fakkaattuun akka teeti takkattiin tamtu finfinne deebi'ee beeka eega waraanaaf baate qabsaa'uudha qabda aga wareegama kafaltutti tokkochi hin gallee bar qabsaayaan oromoo bosona jiru marroon takka qabsoo dhiisee banat deebi'een beeku ustaaz kamaal heboo si biraa ba'e qabsoo xumuree manatti hin deebine ati ammoo baacaa dabalee ufseeta ta'ee jeneraal biraanuu juulaa ufseeta ta'ee abiyyi ahmad ufseeta ta'ee naagaluu didiya lolee galee jaa boleessoo lolee galee eessa jira lolle akkana hin sobin akkanatti takkaa namni waraana irratti akkasii kana hirmaatee galee hin jiru kijiba kun finfinnee iyyuu gadi hin baane hin beeksiftaa iyyuu malee fuulli si luqqaane fuulli kee natsaa jira rifeensi kee natsaa jira osoo dirree takka guyyaa takka dirree waraana irra hirmaatte jismiin kee akkanas hin jiru hin soba jarana hin soba sobduu ummata akkanas sobu rabbi nan agarsiifne hin sobina dhugaa dubbadhaa kanaaf injifatamtan har'as taanaan qabsaayaan oromoo haqa qabsoo isaa galmaan ga'utti hin galu kana siifi maan waa'ee waraana irratti hirmaatee Fayyisaa Leellisaa soba jedhaa fudhadha yoo deemes naannoo amaaraa ka dhaqe fotoo nama dhumee makiinaa abiyyi ahmad ka gubate waraana abiyyi ahmad ka damasasame taankii abiyyi ahmad ka gubate kana laalee coraan lolee nama gaddisiisa jedhe nama gaddisiisa janaazni jedhe karaan kun marti reeffa jedha reeffi sun ka eenyuuti Fayyisaa reeffa ijoollee Tigraay sun reeffa shaneeti waraana adda bilisummaa oromoo kijibni akkanaa isaa sii dhufasi waraana keessanirra kaan dhumee kaan maqalee ol guutanii bira ta'an kana waan dubbanne re'ee inuma dhugaa dubbatta reeffa san mara keessa reeffi mootummaa federaalaa hin jiru jaabar hin jiru reeffa san keessa reeffi sun marti ka juntaati jee waan nama ajaa'ibu jedha kombolchatti mucattii wayii fiidee na dhuftee boottee jedhe imimmaan kana boottee fiidee dhuftee jedhe bakka jeneraalli keenya ofitti qabee fuudhanii dasee keessanii mucattiin gisee san sammuun isiin jirre yoo anachi as ofirraa as deebu akkasumatti inni kombolcha dhaqee injifannoo galmeessee dasetti ay deebi'e Fayyisaa yeroo Fayyisaan injifannoo xumuree dasetti ay deebu mucayyoon fayyite gammachuun tabireedhe kolfuma kanaan na simattee yaa jeneraal Fayyisa ajaa'ibu bar lola keessaa bar lola fotooti bar lolli keessa lola fotoo suuraa ka'uu ati garuu waa wayyaa dhagaawwan lamaa sadii jidduu teettee kaate fotoo dhagaa lamaa sadii wayii jidduu kaate fotoo kee argee ture fotoma san tokkocha ka'uuf baate mana saniin gara kaanitti nama takka osoo dhajjeesin waraana juntaa takkatti osoo xiyyiitii takkan dhukaasin kaatee deebite ijoollee oromootii fi qabsaa'ota oromoo irratti propagaandaa dalayda jechuudha singa'u kakaleessa nurra duulaa baate oromoo maqaa xureessaa baate taaddasaa birruu achi tartee arrabsaa baate sun singa'u sigaa nu dhiiseti kaleessa taaddasaa birruu ani qabsaa'aa oromoo ta'uudhaan hin beekuu baandaadha jechaanii turte taaddasaa birruutiin jechuudha har'a gadi baate ammoo qabsaa'aan siif abiyyi ahmad malee hin jiru yaa jeneraal Fayyisaa ani kana ajaa'ibu bara ka'atillee guyyaa takka loltee akkuma abiyyi ahmad finfinnee deebite kanan ajaa'iba bara obiibi hin jiru lolle akkana waraana akkasii nama geggeessan jiru Itoophiyaa keessatti nama kumaatama waraana geggeessaa jira nama kumaatamatti waraana irra hirmaataa jira tokkoon nama carraa ati argatte kanan arganne Fayyisaa dhugaa siif himaa carraa ati argatte kana nam tokko argatee hin beeku hundi isaa waraana keessa dhaabatee yoo booji'amullee baate qorra keessa dhaabatee dheebotee beela'ee koroshoo goyduu nyaachaa yoo diqqaate baatii takkaafillee taatu maal loliin obboleessa dhugumatti abiyyi ahmad jaalatta baatii takkattiidhaaf maal loliin mee guyyaa baay'ee siin jedhuwan sadarkaa abiyyiitii fi sadarkaa baacaa dabaleetitti ol fuutee sadarkaa biraanuu juulaatitti ol fuudhuu barbaada jarana sanumaayyuu akkitti inni sobu bara ani akka kiyyatti finfinnee keessaan baane jedha Fayyisaa dhugaa isinitti waan tammaa nama kombolcha dhaqee maal dhaqee karri takka hin jirtu balbalti mana marti banaa jedhu kanaayyuu propagaandaa madalaguudhaaf gadi ba'e malee Fayyisaa Leellisaa wayituu dirree waraanaan dhaye dhugaan jirtu kana liqimsaa fudhadha kanaaf namni martuu waan sobu gadi jedhee jira kijibaan garuu wanti takka fanni fiduu dandeessanii jiru kanaaf uummanni keenya dammaqinaan qabsoo isaa sabboonota isaa hayyoota isaa tikfachuu qaba ka waa'ee waraana isaanii waraana Tigraay waliinii fi waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo waliinii san rakkoon qabu sun yeroo eeggatti wanni martuu tartiibumaan itti deemaa jirra amma waan kana amma isinii naasa'u kanaaf Fayyisaa Leellisaa kana biraan nagaa ergaa kana waraana eega deemte nama meeqa ajjeeftee jirta meeqa boojite guyyaa meeqa lolte rasaasa meeqa dhukaaftee qawween ati qabattee deemte maal fakkaata kilaashii kam qabattee deemte siin jechuu barbaanneeti kanaaf hin sobin namni guyyaa takka lolee lammaffaa mana deebu hin jiru namni guyyaa takka waraana geggeessee lammaffaa mana deebu hin jiru abiyyiin ahmad muumicha ministeeraati xaqlaa ministeeriidha biyya san keessatti biyya hoogganaa jedhame yoo inni ka deebus taate ati hoo maaliif isaan uf madaaluu dandeesse maaliif jeneraala baacaan uf madaaluu dandeesse guyyaa lama loltee sadaffaa ibsa kennuun maaliif si barbaachise
guyyaa takka dirree waraanaa dhaqe jettee afuraffarratti ibsa nuu kennuun maaliif si barbaachise? Kanaafuyyuu ati dirree waraanaan deemne jechuudha. Sii gala yoo diqqaate baatii takka maan turiin ibsa kennuudhaaf guyyaa takkaaf lama achi gabbee ol deebi'ee allaqe abiyyiifatti garaagarummaan qabdan jechuudha. Kagaaf akkasii simaanuu piraayim ministeerii isiin jechuu barbaachisa. Yaa subhaanallah waan ajaa'ibaati. Kanaaf lolli akkanaan jiru qabsoon akkanaan jiru jarana Oromoo wanni xiqqoon isin hin sobi Fayyisaan Leellisaan safara dirree waraanaan dhayne kana milikkata isinitti himuudhaaf ijoollee waraana irratti hirmaatte takkattiin guyyaa takka loltee deebite hin jirtu. Nam tokko maatiin isaa har'a ijoollee maatii irraa fuudhan jechuu bara ijoollee maatii irraa fuudhan namni ijoollee ilma hiyya gara jiru quban qabu hattan guyyarraa mootummatti bilbilanii ilmaan keenya maal keessa hirtanii gaafachaa jiran nagaya jiru jedhee mootummaan ofii isaaniiti bifa akkanaa kanaan wanni godha. Fayyisaan ammoo Abiyyimaa fi Biraanuu Juulaa ta'e jechuudha. Baacama dabalee ta'e guyyaa takka waraana geggeesse lammaffaa Finfinnee deebi'ee dammaqaa Naggaasaa wajjin jedhee intarviinuu haasa'a bakka qabsaa'ee galee kaalolee sabboona jegnaa jettanii nama isaan leensaa akkasiin ijoolleen bilchiginnaa wallaahi isin okaya isin nyaachisuudha akka beelladaa ummata wallaalaa beelladoota marga isinii haamanii ambuu jettanii marga dheeduu malee sammuu keessa nagana takka illee yaadu amma Fayyisaa Leellisaatti waraana deeme jedhee nama goota isaan jedhu jira safara waraanaan dhayne safara namni dirree waraanaa deemeen beeksisa dirree waraanaa namni deeme biyaansi ji'a takka ji'a lama ji'a sadi waanuma waraanni qabuyyuu arguu qaba silaa Fayyisaan homa dhiibbaa waraanaan dhufuyyuu arguu qaba beela keessatti dheebuu keessatti wareegamuu lubbuu namaa keessatti kacal jedhanii ilmaan Oromoo irratti ashoofan kana tasumallee waan ta'uu miti kun ilmaan hiyyeessaa oofuudhaaf ilmaan hiyyeessaa waraana fixuudhaaf ergaa nuu dabarsa Finfinnee keessa taa'ee diyaaspooraan Oromoo kana isinii dhaama maa kaleessa situ qabsoo nutti hime siyyuu akka tasaa bara 2016 harki wal jala si taree qabsaa'aa Oromoo taate sadarkaa muummicha ministeeraa bira dhayxee isa wajjin footoo kaatu argatte sanillee nutu bakkaan ossi fuudhee sadarkaa namaatiin si ga'e jechuudha si hiisantu har'a qabsaa'aa ta'ee numaayyuu nama miidiyaarra waa xiinxallu si godhanii ilmaan hiyyeessaa ittiin kararraa maksu ijoollee miskiina sobdee waraanatti oofuudhaaf sitti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf kana numatuuf godhe jechuudha. Kanatu numatuuf godhe goonni waan qabe galmaan gahee gala malee guyyaa takka lolee oliin deebu. Ijoolleen bilchiginnaa kana fudhadha dhugaa isinitti himaan. Fayyisaa jaalattanii jibbitanii Fayyisaan guyyaa takka lolee lammaffaa ol deebuun nama qabsoo akka inni hin taane nama qabsoon beeyne akka inni ta'e ragaadha kun. Silaa injifannoo isaa galmeessuu qaba ture. Wareegama kafaluu qaba ture. Waraana isa wajjin achi ture baatii lamaa sadi qabsaa'uu qaba ture. Hagarree kanaan goone akkuma Abiyyiin Ahmad torbee takka osoo hin gahin guyyaa lama oolee sadaffaa irratti gara maasaraatti deebi'ee Fayyisaan Leellisaallee Abiyyima wajjin deebi'ee jechuudha. Kanaafuu makiinama Abiyyiin keessa taa'ee deemee iyyuu natti fakkaata yoo akkana laalu jechuudha. Kanama isiniin jechuu barbaada. Kana siin jenna Fayyisaa deebiin kee kanumaa kana caalaa wanni sii deebifnu hin jiru. Kanaaf uummanni keenya warri biyya keessa jirtan feeggannoodhaan socho'aa kana gabaasa keenya gabaasaa jirra liinkiin asirra isinii jira seentanii dhageeffachuu dandeessanii oduu babbareedaa oduu waqtaawaa gara yuutuubiitiin isinii dabarsaa jirra warri yuutuubii keenya liinkii kana asirra argitan gasseenaa sabiskiraayib godhaa dhageeffadha achirraa quba qabdu waan itti jiru waraana kaabaa waraana adda bilisummaa Oromoo maalitti akka jiru dhaqaa dhageeffadha isinii gale kanaafi liinkii kana gadi tuqaa warri sabiskiraayibiin godhin godhaa dhageeffadha isin jalantanii ka Fayyisaa Leellisaa isin sobu kana aggallaxuu dhufe jechuudha. Hordoftoonni keenya kumaatamaan dhufanii gara yuutuubiitiin nu hordofaa jiran. Isin ammoo warri yuutuubiin nu hordofne deebii kana isinii deebisuu as mul'adhe har'a. Waan biraa haasaa oduu rakkoo waa'ee waraanaa isinii gabaasuu hin dhufne. Fayyisaa Leellisaa jecha inni jedhe tana afaan isin buufnee ijoollee bilchiginnaa isin biraa deemuu barbaadeeti. Kanaaf galatooma sagantaa booddee irratti wal agarraa gara yuutuubiitiin hordoftoonni kiyya qaqqaaliin kanuma isiniin ja'a Fayyisaa kiyya deebii kee argattee jirta. Kanuma wanni ati dirree waraanaa deemteef namni meeqa akka du'e himtee jirta galatoomii balbalti meeqa akka buqqaate himtee jirta galatoomii makiinaan meeqa akka gubate himtee jirta galatoomii ulfaadhu siin jenna qabsoon keessan biran kunne baguma karra sanuu agarte baguma makiinaa gubate sanuu agarte baguma reeffa sanuu agartee galte tanaayyuu namni martiin godhuu siin jenna san biran tartuu qabsoon ta'e dhaabatte amma booda deemuu yaaddaa isa jedhu gaazexeessaan sun osoo irra deebi'ee intarviisii godhe bareeda. Amma booda gaafa waraana biraa duula lammaffaa Abiyyiin godhu guyyaa meeqa turuu akka barbaaddu lammaffaa jechuun duula lammaffaa irratti wayita waraana deemtu guyyaa takka moo lama tultee ol deebuu yaadda sanillee ifa nuu godhi deemi maaliif jennaan akkanatti hin ta'u kaa guyyaa takka loltee lammaffaa deebuun kun naan taane maaliif jennaan ati xiqqoo isiillee dheebochuu qabdaa
beela'uu qabda. Waraana jechuun maal akka ta'es baruu qabda. Kanarraa nu ka'ee gaafa beeloftu gaafa dheebottu fiidee Finfinnee mayyoo deebite lolaan jirtu waan qalladiin marroon bara osoo guyyaa takka bishaan takkan uniin waggaa sadi Abiyyi dura dhaabachaa jira bar. Osoo nyaata gaarii nyaatiin waggaa sadi Abiyyi dura dhaabachaa jira bar. Ka ati Finfinnee keessa teettee tuffattu sun. Siigalee obboleessoo. Finfinnee keessa teettee jarri tuni wanta akka bu'aan qabdu taati jettuun sun waggaa sadi osoo nyaatiin osoo dhugin qabsoo geggeessee Abiyyi Ahmad irraa akka Oromoo osoo walumattuu nu camallaqanii sabboonummaa inni qabu hin qabnu jettu kana marrooma kana dura dhaabataa ture jechuudha. Kanaafi adara maaliif jennaan guyyaa takka lolteen deebi yoo dandeesse guyyaa lamatti nu siisuu yaali yookaan gara guyyaa sadiitti achi nu siisiin jenna. Maaliif guyyaa takka loltee yoo beelofteef yoo dheebotte fiidee Finfinneetti hin deebiini achumaa bilbilumaanii dammaqaadhaa gabaasi reeffa namaallee balbala buqqaatellee makiinaa gubateellee achumaa nu himisiin jenna. Kanaaf galatoomaa jalattoonni Fayyisaa Leellisaa gurra isin haa buutu isiniin jenna. Asumaan tuni Fayyisaa Leellisaallee wanni si dhaamannu yoo lammaffaa lola deemte adaraa torbee takkaaf lamallee taatu turi siin jaa bakka waraanaa tanuma si dhaamachuu barbaada. Galatoomaa warri nu jaalattanis warri nu jibbitanis injifannoon dhufu waan hin oolle fedha keessan osoo hin taane fedha rabbiitiin amrii rabbiitiin biltsiginnaan ni kuftee jirti lafa geette lafa hanga'uuf deemna lafa qabsiifna yoo rabbi jedhe lafa qabsiifna lafa qabsiisuu qofa osoo hin taane hundeedhaan balleessina biltsiginnaa waan jedhamu hundeen balleessina. Yeroo dhiyootti inshaallah yoo rabbi jedhe Finfinneen jalmarroo harkatti kuftii Finfinneen gammachuu abbooyyee harkatti kuftii Finfinneen waraana adda bilisummaa Oromoo harkatti kuftii kun shakkii takka illee hin qabnu nuti waan qabne san galmaan geenna jennee kaanee hin xaraaxarru hin shakkinu kanumaaf qabsotti jirra isiniin jechuu barbaanneeti. Galatoomaa isiniin jenna booddee wal agarra galgala sa'aatii booda jechuudha. Amma Fayyisaadhaaf deebii kana deebisee nagaa keessa jiraadha.